dubbiin waaqayyoo akkas jedha mul'ata boqonnaa sadii lakkoofsa 8 irratti ergichi waan hojii kee beeka ati humna xinnoo qabda garuu dubbii koo eegdetta maqaa koo sin ganne kanaaf anis balbala banamaa isa eenyuun cufuu hin dandeenye balee siif kenneera ameen mee balballi koo banamaadha jedha waaqayyo balbala waaqayyo sinii bane eenyuun isiniif cufuu hin danda'u isa waaqayyo bane eenyuun cufuu hin danda'u ameen kanaaf balballi koo banaadha jedhu waaqeffadha. Banana,